tokko tokko guddachuu keessan jaallatu mudannoo na mudate isinitti himaa akkannaa jirtu Oromoo koo qaaliif gaarii baganaaf jiraattanii rabbi amaafamtuu isinirraa qabu warreen abbaa qabdan immoo rabbi umurii abbaa keessanii isiniif haa heeressu. Ani abbaa kiyyaa otoon akka bishaanitti dheebodhuutiin otoon akka bishaanitti hawwuutiin abbaa kiyyaa dhabe. Ani abbaa kiyyaa yoomillee taanaan yoon iddoo isaa dhaqe malee daqiiqaa tokkoof illee isa dagachuu hin danda'u. Kanatti aansaan yeroo baay'ee nan karoorsa nan guddadha iddoo hiriyaa koo gahaa jedhee garuu lafan karoorsiisan akkasuma gahee hin beeku. Ergan qabachuuf gahee duubatti hin deebi'a. Ani iddoo abbaa kiyyaa firris natti himne gola hambaa keessaa guyyaa sana akka sa'a imaaraatitti sa'a 12 ture. Shinti beetii arabaa miicuuf hin qayeelee ture. Yommuu sana miseenjeriirraa walumarra aanee dhufee miseejjii naa seene achii booda gaafa miseejjii sanarra seenee ilaalu lubbuu abbaa kee rabbi amaaruu siif immoo jajjabina haa kennu jedha. Ani nama abaareen beeku guyyaa sana abbaa miseejjii sana nan abaaree doomii waan abbaa kiyyaaf ufe sirraa oolu ati abbaa kiyya eessatti beektamu abbaan kiyya maal ta'een jedhe. Innani ati intala obbo Abaluu mitiiree inni abbaa kee miti naan jedhe. Eeyyee abbaa kootiin jedhe. Maarree isumatu du'e isumatu ajjeefame naan jedhe. Lakki doomi budana nyaachuuf hin jedhe. Eshi ergati amanuu baattee suura siif erguu naan jedhe. Suura abbaa koo dhiigdi jalatti lola'ee lapheetiin diriiree ciisuu naaf erge. Amma abbaa kee miti naan jedhe. Suura abbaa koo yommaa lubbuun jirus natti erge amma abbaa kee miti naan jedhe. Anis waanan jedhu yommaa sanatti deebii waanan deebisu nabe. Yommaan abbaa koo dhiigdi jalaan gala'ee ciisu sana yommaan argetti naaf ergee ka'ee yommaa sana diileetii nan biraa godhe. Achi maaltu jira miti egaa inni taree darbe namichi sun deebi'ee torbee tokkoon booda viidiyoo ta'een feesbuuk irraa poostii godhee ture. Achi karaa miseenjarii deebi'ee ofii akkana jedhe. Maali mucayyoo ati mismaaradha moo naan jedhe. Maaliin jedhe. Qabeenyi kee waggaa amma kanaa si jalaa gubate qabeenyi maatii kee gubate. Abbaan kee du'e ati maaliin duune ammayyuu ni jirtaa naan jedhe. Otoo isiniitii maal jettanii deebii deebistuufi. Ani garuu namichi kun akka jiraachuu kiyyaa hin barree yommaa muuma sana mirkaneeffadheen akkas jedhe. Lakki erga rakkoon kun hundi narra ga'eeyyuu kiiloo kootu dabale malee nan qannase miti jedheen nama sana bilookii ofirraa godhe. Maaliif namni tokko borne guddatti teennaa bor lafa kaayyoo ishee geessiteennaa jedheetu waa baay'ee siin jaa. Ani garuu tasuma nan karoorsa malee lafa kaayyoo kos ga'ee hin beeku. Amma immoo ergan abbaa kiyya dhabeetii jiruuf jireenyillee bitaa nagalte maaliif abbaa kiyyatu humna naa ta'a ture. Abbaan koo abbaa qofaa miti obboleessadhallee hiriyaadhallee maal akka jedhee waa'ee abbaa kiyyaa dubbadhu jechaan qabu. Abbaan koo osoo beela'uu jechaadha kan seenaa natti ta'eef utunni gibbii namaa eeguu isa lubbuun isaa dabarte otoo quufe'anii gaafa abbaan kiyya manni keenya gubate irraa kaasee Finfinnee haqee namoota baay'eef maalu abbaa kiyya qarshii nan ergaa bakkuma bashannanaa gaarii naa geessaame uffatuma gaariitti naaf uwwisaame jedhee namoota hedanuu kadheen dadhabe. Seenaan abbaa kiyyaa kana yoon jedhee himee fixuu hin danda'u. Irraanfachuus hin danda'u. Maal akkan godhu? Namni asirra jiru kun gootuun madaan kan kee madaa isaanii ta'ee asirra taa'aa jira waan ta'eef rabbiin sitti oolaa dalageeti miti. Waanuma duraan dalagu waanuma mana maratti dalagu dalagee abbaa kee akkuma ati jaalattu kunis abbaa ofii jaalata. Agartii yoo taate harmee keenya isa eengaddaa sana harmee eengadda nurraa kuftee akkasiin wanni akkanaa kun Oromiyaa keessatti ta'atuma jira ni beeytaati.
Kanammoo yoo danda'amaa taate ati akkaataa haini abbaa keetiitti barbaadamuu danda'u sana itti mijeeffadhu malee yeroo ammaa kanatti boossee diina kan kee sana ofitti hin gammachisiisinii. Isa hirriiba dhoogi inumaa itti cimi jajjabaadhu akka inni rafu hin ta'in. Gaafa ati asirraa booche isheellee dhabamsiise jedhee gammada waan ta'eef ofitti boochee of maraachitee maatii kan kee kan achitti hafan sababa keetiin miidhaa irraan gahuun sirraa hin barbaachisu. Du'a lama du'uun hin barbaachisu. Kanaaf akka isaa barbaadu irratti itti cichisiin jedha. Oromoo as jala jirtan dhugaa rabbii yaa Oromoo. Gaafa duune walii iyyuu numaa hiikan qabu. Suuraa walii maxxansuun akkaawuntii walii jala deemuun hiikan qabu. Yeroo jirrutti waliif haa dhaabannu. Micayyoo tana cinaa haa dhaabannuun isiniin jedha yaa Oromoo. Galatoomaa obsi isin jedha. Obsa guddaa rabbi siif haa kennu. Obsi beeti. Diina kee ofitti hin gammachiisin. Dhugaa dubbachuudhaaf mucaan tun baay'ee tokko garaa nama nyaatti, baay'ee tokko nama gaddisiifti. Miidhamni ishee ammayyuu hin fayyine. Isayyuu kan jechi keessan jedhamu maaliif barbaachise laata? Dhugaa mucaa kana otoo gargaaranii warroonni keessattuu biyya guddate keessa jiran gargaaranii to'atu. Garuu obbolaashii kanarree kan hafe kana nama torba qabdi. Torban kana gargaartee illee guddifatti. Dhugaa baay'ee tokko gaddaa kanaaf biyyuma kana keessatti sifaana jedha araba keessaa si baafnaa kana si goona jedhu. Garuu namoonni baay'een afaanumaan naan jedhu. Maaliif walumaa galatti anaaf biyya arabaa naaf hin taane biyya arabaa rakkina hedduu na gaggeessistee jirti. Amma immoo obbolaa koo warra hafan illee warra manaatiin gadillee yoo nan isaaniin illee nan gargaara jedhee ani biyya ormaa kana keessatti akkaataa kanaan waan hin gargaaru natti hin fakkaatu. Dhugaa dubbachuudhaaf Maaliif ani taa'ee hanga lubbuutti irratti murteessutti gaazexaa kan baay'ee dadhabdi. Ani amsa ani Oromoo bira akkaataa ishiin keessaa baaturre yoo godhan malee ulfaata. Namni tokko gaafa biyya bawwaa tokko dalagatiin maatii koo jijjiiradhaan coontu waa meeqa dhabde waa meeqatti miidhamaa waa meeqatti keessa ishee cabaa jira. Garuu kanamayyuu dandamattee kunoo amma kana jechuun yoo biyyuma guddatteetti dabarsan. Baay'isee iddoo gadda baay'isee malee waan naa dabalee tokko illee hin qabu. Kanaafiyyuu wanti jireenya gaarii jiraachaa jirtanii maaliif akka haala jireenya kootii naa mijeessuu dadhabe Oromoon kan jedhullee namoonni baay'een isaanii marga qabeenyi maatii koo gubatee waggaa lama dhiyeessin akkana jedhanii achumaan callisan jecha. Ani akka hanga rabbiin lubbuuna keessa kaa'ee hangan jiraaddutti obboloota koo warraanii ijoollee obbolaa torba wajjiniin hin laladhe. Warra anaan gadii malee warri anaan olii nama tokko qofaadha. Malee warri kan hundumtuu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko garaa nama nyaata yeroo kana waan godhan hin beeku. Oromoon iddoo gargaarii bukkee dhaabatee baay'ee tokko namatti tola. Bukkee dhaabatanii obboleettii kana otoo gargaaranii otoo maatii isheetiif illee bukkee dhaabbatanii hamma qaban tokko lamadhanii walitti doo fuudhanii fi bira dhaabatanii baay'ee tokko dadas namadha. Warra waan namarra ga'uun beekan jireenya biyya lafaa kanarra hundumti keenyatu ganneetu deemna. Garuu waliif gaarii yaadu caala.